baanii rakkoo lammiilee Itoophiyaa manneen hidha Saudi Arabiyaa keessa jiran ammallee furmaata hin argan hidhamtoonni nu dubbifnee nyaataa fi yaal dhabuu dabalatee miidhaan garaagaraa erga'uu himan. Man hidhana jiran kibba Saudi Arabiyaa argam keessatti waggoota 4 hidhamee kan jiru Beelto Kurkurru haal keessa jiran akkanaan ibsa. Rakkoo jabduu keessa jira. Mana fi keessa jiru qofa osoo hin taane guutuu biyyattii tana keessatti namni akka malee halaakamu jira yeroo ramadaanaa kanaanii namni akka malee waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu lafti gara kaaniin akka malee miidhama jaba keessa jira. Hiyyummaa baqannee rakkan waa'ee rakkina keenyaa dubbachuudhaaf rakkisa callisuudhaaf rakkoodha. Rakkinnichaaf furmaata barbaanna jennee hulaan nutti hin seeneen nu jalatti hin hafnee garuu namni nu millateen hin jiru. Oromoon kaleessa mammaayisaan yoo bane jettee ollaan dirmataa jette barichi bara san hin turre biyyannillee namni takkaa nu dhageesse hin jiru. Kanaafuu mootummaan keenya akka biyya Itoophiyaa jiru nu quban qabu keessattuu amma wanni jabduun akka jabduu nuti tahe lammiileen Afrikaa kas keessa jiru Itoophiyaa, Somaalee, Masrii, Suudaan kas keessa jirtu nuti isaan sanirraan gargaritti ilaallamna. Sababni isaan ta'eef mootummaan keenya nu quban qabu akka malee mootummaan biyya kanallee nutti uffateeti jira waa hunda nuun jedha arraba garaagaraa jechoota silaa namaan jedhamu mallee hunda nuun jedha. Kana hunda gaa mootummaa keenya bira harka dhabne furmaanni nuti silaa qabnu yoo mootummaan Itoophiyaa kanii furmaata kana nuuf laatuu dhabes haadhaaf abbaan keenya osoo furmaata nuuf laatanii mootummaa kana cinaa dhaabbatanii mootummaa kanatti dhufanii rakkina kana keessa akka nu baasan. Haadhaaf abbaan keenya sun mootummaa duratti qabbahanii akka as keessaa nu baasan. Mana yaalaa dhaqaan jirru gara nyaataatiin nyaata argataa jirru akka malee miidhamuuti waan jirruu fi itti dabalee mallee warroonni biyya kanaa bahanii biyya kanatti deebi'uudhaaf yaalii jiranis sagalee biyya kana yoo kan dhageessan taate ani akka kiyyatti mataa mana hidhaa kana keessa waggaa 4 jira. Lammiileen Itoophiyaa asitti halaakamaa jirti kun rasaasaan ajjeefamaa kun harka namaatiin ajjeefamaa kun makiinaan dhiitamee ajjeefamaa oolaa jira. Kanaafuu biyya kanatti akkasiin deebiin maaloo barrichi bara durisanii hin turre addunyaan guutuun akkuma wal jijjiiraa jirtutti gaa biyya arabaa deemuun baay'ee haalaan rakkisaa ta'e kanaafuu akka biyya kanatti asiin deemne biyyuma teenya eega silaa rakkina ta'ee biyyuma teenya teenya yoo rakkanne irra wayya jedheetiin isaan sanillee dhaamuu barbaada. Jisooma kan keessalleetti nyaati saniin kennanii? Hin jiru numaayyuu turan gaasoomaa fakkeenyaaf bara amma dura dabree sadan amma dura dabree san wayyaa ture bara ammaa kana gaa akka wallaahi asii inja jabbatii uummanni akka malee nu jibbee mootummaan Itoophiyaa irraa nu galchuu didee namni akka malee nuti hadhaa'eeti numaa kana argumaa nu jibbanii nuti amma fakkeenyaaf lammiilee Itoophiyaa mana tokko qofatti kophaa baasanii fi duraan gaafa baroota amma dura ture san wal keessa turre Suudaanii Masrii Sumaalee wal keessa turre amma immoo Itoophiyaa qofatti nu baasanii nyaanni jiru wanni namaa kennamu qixxaatee xiqqaa tokko barkaa waan akka kiisa wanni takka yeroo takkitti illee gataaf namaan taane kan namatti kennamu kanaafuu alaaka keessa jirra akka malee miidhamne namoota baay'inaan mana silaa nama 100 caalatti hidhamuun hin malle keessatti gara nama 500 itti guuranii walitti hidhanii jiran jechuudha. Amma lammiileen Itoophiyaa godinni nu keessa jiru kun godina xiqqaadhaa biyya kana keessatti nama 600 keessa jira jechuudha. Amaaraa fi Oromoo Tigree dabalatee jechuudha. Abdullaahi Muhammed waggoota 8 manidhaa kan keessa jira. Yeroo dheeraa fi uummanni duul miidiyaa hawaasarraa geggeessuullee jijjiiramni hin argamne jedha. Haalli malee hidhaa Saudi Arabiyaadha honguutumatti tokkuma walii galattuu haaraan rakkinaa maqasiidha. Fakkeenyaaf hidhamaan tokko waa seera hidhamaa waan hidhamaa guutamuu qabu ulaagaa waan isaa guutamuu qabu jira qaamaneedhaan keessatti. Isa sun akka hidhamaatti kaawoo kaslaaqoo waan isaa hidhamaarraa eegamoo waan silaamee hidhamaallee gaafachuu danda'us gaafachuu hin dandeenyu nuti tokko fakkaataa nuti turnees gaa'ee beektaa akka taphaaqaadhi. Sanirraan immoo waan silaa rakka nuti qabnu kan gaafachuu hin dandeenyu kanaaf fakkeenyaaf eegartee warroonni ambaasiidhaa silaa bakka sana dhufanii waan rakkina qabnu isaanitti himannee isaan silaa mootummaa biyya kanaatti dubbatanii illee gaarii ture. Ambaasiin Itoophiyaadha gonkumaa as hin dhaabbatu. Bilbilallee yeroo hedduu deebinee bilbilee waan takka gaafa si'a lafaasis qabanii gaafa si'a lafaa kaafnees qabanii rakkina hedduu itti himnees hin dhufanii. Gaafi san jala kaasan maal isaniin jedhu? Gaafa jala kaasan inni dhufnaa gara qaama dhimmi ilaallatutti dubbisnee dhimee dhufnee shira keenya ilaallaa wajjanii hin dhufanii. Garuu eegaan amma waggaa 8 faarma keessa yeroo kana yeroo takka dhufanii. Daandiin qilleensa Itoophiyaa koomee maamiltoota bira dhi'een kana irraa dhi'achaa jiru qorachaa jiraachuu hima. Daandiin qilleensichi keessa hanni meeshaa jiruu fi imigireeshinii irratti illee namoonni hedduun rakkoo mudachaa jiraachuu dubbatamaa ture. Daandiin qilleensa Itoophiyaatti hojii gaggeessa damee daldala akka ta'an obbo Lammaa Yaadachaa rakkoo mudatu furuu fi qaamolee hundi waliin hojjechaa jirra jedha. Zalaalam Taaddasaa dubbise.
Komiin garuu yeruma hunda kan dhufu jira. Maaliif wanna dhaabbanni kun customer service dhaabbata kennu wanna ta'eefu isarratti namni hoggaa service nu kennineef sun akka isaan eeganitti hoggaa ta'uu maate komiin jechuu. Komii san garuu laalleetuma inuma deebisna yeroo hunda. Kanammaa akka kan adda godhu maali hattummaatu nurra ga'e yookaan immoo warri micayyoon gara United States deemtu san kanaa softee wanna tokko akka hattummaa kan fakkaatutu jira. Kanan biraattis immoo obbo Nabiyyuu Siraa kan jedhaman kan dheechan immigireeshidhaan walitti dhufee kan ta'e wanna ta'eefu kun ordinary moti kanaan dura sarviisiin nu kennin irratti rakkoon kun hin jiru kun hin jira akka kana sirreensaa kan jedhanii kan gaafatu yeroo hunda kan dhufu. Isanis immoo laalleetuma qoranneetis fiidbaakii kennineetis riizolvii godhaa turreeyyuudha. Amma immoo kan dhufe kun xiqqoo bifti isaa bifa biraati. Kanaafuu stakeholderoota baay'eetu jira kan airport irratti waliin hojjennu isaan waliin kanaan komentiin sun social media irratti gad dhufee sun koomuma san fudhannee walitti taasifnee jirra. Hoggaa lallu xiqqoo komiin amma dhufe kun akka komii duraanii kanaa moti service deficiency oduman ta'in wanna badaadha kuni. Kanaafuu seriously qorachaa jirra. Kanuma irrattis wanni kun wanna dhaabbata kana baay'ee hubu wanna biyya hubu wanna ta'eefu qoratamee solution kennee duraan dursanii qoratamuutu irra jira. Tole dhiyeenya anis argaa ture daandiin qilleensa Itoophiyaa Afrikaa irrattis ta'e akka addunyaatti dhaabbata guddaa Itoophiyaa bakka bu'uudha. Maqaa guddaas kan qabu tajaajila guddaa kennuudhaanis yeroo hedduu kan badhaafame. Waan ammaa kun garuu maqaa isaa biraandii isaa kan miidhuu danda'u fakkeenyaaf dubartoota biyya Arabaa irraati deebi'an meeshaa yeroo baay'ee isaan jalaatii hatamaa fuudhamaa kan jedhu ka'ee jira. Kastamii yookaan gumruka wajjin wanti wal qabatu jira. Immigireeshinii wajjin wanti wal qabatu jira. Kallattiin daandii qilleensa Itoophiyaa kan hin ilaallan. Dhimmoota kana cimsitanii hojjettanii sirreessuuf tajaajila kana guutuu gochuuf waliin dubbataa jirtu. Maaliif namni tokko hoggaa dhufeetuma erguma tikeeta bitateetoo nu waliin deemuudhaa dhufetti isaan kastamarota keenya kanaafuu nuyi isaan wanna isaan barbaachisu hunda hojjechuun nurra jira. Qabeenya isaanii eegneetoo irraa fuune atattis finfinneettis dhufneetoo itti kennuun nurra jira. Yaa ta'u malee akkuma isinis jettan kana namni dalaga kana dalagu tokko moti Itoophiyaa karaa qilleensa Itoophiyaa duwwaa moti stakeholderoota baay'eetu jira hoggaa isaan poortii finfinnee irra ga'anii. Kanaafuu tokkoffaan duraan dursinee kan yaannu maali ogguma isaan tikeeta bitatan kana ibsa kennuu fi iyyaannaa oriijinii irratti jechuudha. Idduma isaan dhufanii wanna danda'amuufu wanna hin dandeenye biyyatti fudhatanii tan galan kana maaltu qaraxa kaffalchiisaa maaltu akkanumatti biyyatti galuu danda'a kan jedhu kana akka beekan ibsa kennuu fi iyyaannaa. Solutionii kennuutu nurra jira kan jedhu yaanna isuma irratti sirrumatti irratti hojjechaa jira. Maalfi akka biyyaatitti akka Itoophiyaatitti hojjenna akka Itoophiyaatti hoggaa hojjennu rakkoon airportii kana ga'e kastamarota keenya akka geenyan rakkoo keenya kanaafuu sirrumatti qorannee ibsannee geeffii hin kenninaa fi miini sun kan qaradni itti kaffalamu taanaan mi'a kanatti qarada kaffaluu sinna jirra. Qaradni keenya nammanaa kan kaffaltu abalutti jenneetoo ibsa kennuutu nurra jira. Hattuma kan jedhan kan immoo akkuma beektan hoggaa meeshaan xiyyaaraan deemu oriijiniin hin jira iddootti fe'an sanitti rakkoon jiraachuutu irra jira. Nu biratti rakkoon jiraachuutu irra jira. Amma almost airportii kana automatically goonee jirra. CCTV kaameraan iddoo hunda jira. Isas amma kana biraatis binnee dhaabnee jirra. Kanaafuu namnirree hattumnirree hoggaatan jiraatu taane sirrumatti qulqulleessa baasneetuma kompenseeshinii barbaachisus kennuu hin dandeenya. Wanna nu biratti irratti guutuudha. Automation irratti baay'ee hojjechaa jira. CCTV kaameraa irratti baay'ee hojjechaa jira. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessa jalqabaanii mani maree bakka uummata Ameerikaa labsi TikTok akka biyya tuguruu danda'u dabarsan gaa'onii Ameerikaa bala nageen biyyaalessaa kaasuun fayyadama appii kana daangessuuf yaalaa turan. Akkuma appii kaanii TikTok maqaa fayyadamtoota umrii isaanii lakkoofsa bilbilaa iimeelii fi suura isaanii walitti qaba. Garuu agama walitti qabuu fi eenyutu argachuu akka danda'arraatti gaafiin ka'aa ture. Poolisiin Islaam Naayijeeriyaa kutaa Kaabkaanoo keessatti yeroo soom Ramadaanaa nyaatanii jechuun musliimota 11 to'annoo jala oolche. Poolisiin Islaamaa Hizba jedhamu kunin waggaa waggaan Ramadaan keessa manneen nyaataa fi gabaa sakata'u. Dhiironni 10 fi dubartiin tokko lammata soom hin hiiknuu jedhanii erga kakataniin booda gadhiifaman.
Namni siyaasaa obbo Taayee Danda'a kaaniif goota. Kaaniif immoo rincicaa jechuun isaan qeequ. Qeeqtonni paartii isaanii keessa jiran ammoo gowwa siyaasni hin galiniif jedhuun. Kunis ta'uu miidiyaa hawaasummaa gar caaluu dirree sagalee mormituu ta'e irratti aangaa'ota siyaasaa iljabaatanii kataban keessaa adda duree. Rakkoo nageenya Itoophiyaa keessaa addaatti ammoo kan naannoo Oromiyaa rakkoo bulchiinsa gaarii fi kaan irratti paartii ufuman keessa turan dabaluun qeeqaa turan. Amma manidhaa kan jiran obbo Taayeen nama akkamii turan jechuun BBC'n maatii fi namoota dhiyeennanis beekanirraa iyyaafate. Yeroo ammaa US kan jiran obbo Xibaaboo Siimee obbo Taayee waliin mana barumsa sadarkaa lammaffaa Gabra Gurraacha baratan. Taayeen barata cimaa sirriitti beeka. Walumaanillee wal dorgomaa turree jedha. Barisuun barbaratoonni bulchiinsa aduu irratti dhossaan sochii siyaasaa geggeessaa turan. Nama waan itti amanee ifaatti dhaabbatu jechuun waa'il kiyammaa yoo taanatti hime. Mudanoon akkuma jedha Taayeen barataa cimaadha. Mudannoon isaan qabu akka dhuunfatitti akka qabsooma goonu san keessatti Taayeen baay'ee striiktii ture. Maal godhaa qabsoon nuti amma goonu kuni qabsoo gara hidhannollee deemnee qawweellee qabannee loluu dandeenya waan ta'eef kanaafuu nyaata nyaannu kana xiqqeessinee nyaachuu qabna. Ganama ciree yoo nyaanne sana hingaa guyyaa itti oollee akkasitti tireeningii yookaan immoo leenjii kennaa ture jechaadha. So baay'ee nama naamusa qaba. Naamusaan deemuu barbaada qabsoo keessatti. Kabiraammoo wanna Taayeen baay'ee qindaadha. He was very organized. Daarii qaba guyyaa guyyaadhaan waan ta'e ganama yeroo sa'a akkanatti ka'ee nyaata akkanaa nyaadhee guyyaa nama akkanaatti wal qunnamee ganama galgala akkas jedhee guyyaa guyyaatti waan dalage saniin barreessa jechaadha. Kitaaba qaba. Interviiyuu isin yeroo darbe BBC irratti gaafatta sana yoo laalte akka itti qindaa'ee sitti haasa'u yoo agartee guyyaa akkanaa walgahii nama ammanaatitti ture maal jedhu sana daarii waan barreeffatuuf baay'ee waan sana wannoo sana ivintoota sana tokko tokkoon akka waan achi jirtuutti irraa hubatta miti nama ammanaatitti ture nama shibbaa jedha. Hin barreeffata daayilii waan godhu ni barreessa sana baay'een ajaa'ibsiifadhaa ture iyyuu jechaadha yeroo sana keessa. Isin mana tokko turtanii moo itti dhiyeenyaa waa walitti dhiyaattaniif barte? So yeroo kutaa 9 yookaan kutaa 10 jirru mana tokko waliin gallee turre waliin kireeffannee jechaadha ji'a muraasa. Maybe ji'a 5 ji'a 6 waliin mana tokko keessa teenye turre baay'annee ijoollee waliin. Karaansaa tokkuma sii galee itti amannaa waan sana haga dhumaatitti hallayyaa waliin seenaa amala akkasii qabaa. Haa ta'uutii amalli akkanaa akka jabinaatittis ilaaluu ni dandeessaa garuu haga dhumaatitti immoo haga wanti baduutti deemuun yookaan immoo gorsa hiriyoota ofiitirraa fudhachuu dhabuun immoo akka dadhabbinaatti illee ilaalama jecha nama miidhuu danda'a. Tarii Taayeen siyaasa Itoophiyaa keessatti waan hin baratamne fiduudhaaf yaale. Waan hin baratamne fiduu yaaluu sana otoo hin taane akkuma dura sii kaase amala waan hunda kallattiidhaan dubbatuu qabu sanirraa maddana fakkaate jechaadha. Akkuma inni ofiisaatiifuu ibsatti paartii biltsiginnaa kanatti amanee jira jechaadha. Garaadhaan itti amanee jira. Waan itti amale kanaaf immoo nama qilee bu'uu danda'uudha. Taayeen yeroo ijoollummaatti nam rakkoo keessa guddatee jedha obboleessi isaanii maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan. Obboleessi isaanii kun obbo Taayee yoo ibsan nam dhugaaf bakka guddaa qabu jechuun waan barbaadan galmaan ga'uu fi nam dhammahaan akka ta'an himu. Akka lakkoofsi Itoophiyaatti bara 1996 bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa teessoo isaa Finfinnee irraa Addaamaatti jijjiiramuu hojiirra ooluu eegaluun mormii kaase. Yeroo kana barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee akka lakkoofsi Itoophiyaa muddee 26 Adabaabaayii Masqalaatti hiriira ba'an. Mormiin guyyoota fi Yuunivarsiitii keessatti babal'atee hookaris uumame. Sababa kanaan barattoonni Oromoo 300 ol barumsirraa ari'aman. Kanneen keessaa obbo Taayee Danda'a tokko ture. Yeroo sun obbo Taayee waliin Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa akka ture gaazexeessaa Birraa Lagaasaa Taayeen iddum dhaqu hundaatti muca dur hiriiruu jechuun ibsa. Egaa keeziin mana barumsaayyee hidhaa yeroo dheeraa maal otoo hin taane waayitu uumamaa rivoluushinii wayitu ka'aa hin qabamtaa guyyaa 2 wayii hidhamtee hiikamtaa inni yeroo dheeraa nama tursiise garuu 96 sana inni kan yeroo dheeraa ture keezii sanaan